Danuun obbo gargaaruuf fedhii akka qaban haa ta'uuti daandii akka dhabanii fi waan akkasiifaa yeroo isaan itti kaasantu jira. Dabalataan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo oboon meeshaa Afrikaa qaba, bosona jira, bosonaa lolaa jira. Oromoonni magaalaa keessas haa ta'u biyyoota ambaa jiran waraana bilisummaa Oromoof haa ta'u uummata Oromoof sagalee ta'uu irratti maal hojjechuu qabu kajettuu fi dhaamsa waliigalaallee dhaammadhu marii keenya kanarraa ni obbaafna. Hayyee waraana bilisummaa Oromoo utubuu fi daandii barbaaduus hin gaafatu. Yoo oduu ta'e waggaa hedduu odeesseera Oromoon. Waan buusii xiqqoo tokko buustee waggaa meeqa odeessituu fi bilisummaa nama gaafattu hin jiru. Lubbuu gumaachine nuti. Lubbuun sun immoo qabeenya kamiin iyyuu tilmaamamuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan xiqqoo tokko buuseetiin bilisummaa namarraa eeguu osoo hin taane yeroo tokkotti addunyaa guutuu irratti sagalee tokkoon dubbatee waraana kanarratti investi gochuuf waa buusuu danda'utu irra jira. Dhaabni akka dhaaba Oromoo hangafti tokkoyyuu hin jiru Itoophiyaa keessa. Inni kaan diigamaa dhufe. Garuu dhaabni Abiin jedhamu eengadda dhaabate guyyaa tokko keessatti doolaara 100,000 walitti qabatee jechuu goofandi qopheesse. Oromoon kanarraallee waa barachuu hin dandeenye oduuma odeessa ammayyuu. Idduma jiru hundumaa akkas gochuu dadhabne eegaluutu akkas gochuu dide alatti akkas gochuu dide eegaluun kanuma odeessaa umuriinsaa gubattee dulloomee du'uutti jira biyya ormaa keessatti. Kuni ta'uu hin qabu. Gaaffiis hin barbaachisu. Woboon eessa jira gaafachuus hin barbaachisu. Woboon mandara keessaa dhukaasuutti jira uummata keessa jiraata. Mee guutummaa addunyaarra uummanni Oromoo jiru uummati miiliyoona tokko too jiraate uummanni miiliyoona tokko doolaara tokko too buuse hangi kun doolaara miiliyoona tokko buusa. Waraana kana hidhachiisuu danda'a. Investi irratti gochuu jechuun isa kanaa jechuudha. Doolaara tokko gatii kaffaluu nooyisii baasuu hin dandeenye. Hooggansa naman gaafatu, dandeettii addaa naman gaafatu, maqaa'umsumaa fi of kenniinsa nama gaafata. Mee guutummaa addunyaa irratti kana godhaatii ilaala. Hojii manaas hin kennin. Hankanaachuu karaa itti dhabnee maal taanee wal dhiibbata, walitti dhufu, walitti haasa'u, wal sakaala, xaxaa wal jala kaa'oola. Yoo isa tokko dubbiste anaan nan dubbisne waan ta'eef hawaa gumaachuu hin qabu. Mee nuti gara alaatti bilbilee nama tokko haasofsiisuun daqiiqaatti 20-30 300 yoo baaste maal irraa argattame? Sittin deebi'aa siin jedha rakkoo kee itti himataa ooltee kaateetu. Yookaan torbee booddee natti deebi'eedha. Torbee booddee natti deebite immoo maaloo kootu akkas ta'e maaliyyoon akkas ta'e mee obsiisi hin jedha. Birrii 500 baasisee jechuudha. Mee ilaala akkasittiin bilisummaan hin argamtu. Walitti himuu qabnaa, walitti himnaa wanti walirraatii seessinu hin jiru. Rakkoon Oromoo bira jirti. Bilisummaa Oromoo kasakaalee qabees Oromoomaa kanaaf bakka jiru hundumaarraa yoo dhugumaan waraana kanatu nu bilisoomsaa daandiin qabnu tokkittiin kana jedheetti amala ta'ee oduu dhiiseetiniin gochaan argisiise waraana isaa kanarratti investi godhu goota hin dhabne nama hin dhabne qabeenyas hin dhabne itti dhimma bahuu dadhabne maleessa. Biyya sooretti garuummoo saba hiyyeessadha harkaa qabna. Sabni kun immoo gabrummaa bara hedduu isarra turteerraa barnoota dhabee ari'atamaa jiraate waan ta'eef kana hundumaa gochuuf itti wallaale. Warri immoo ala ba'e kuni biyya faranjii keessaa jiraatu fooqii faranjii istaayilii faranjii uffata faranjii miti kan irraa baruu qabu. Dandeettii faranjiin ittiin biyya sana fakkaatu ijaarratte sana irraa barachuu qabaa jechuudha. Baargama fooniin ka'ee sammuun isaa garuu ammayyuu akkuma nuti rakkoo keessa jirru saba wallaalaa gabrummaa jalatti yeroo dheeraa ture barnoota dheeree sana achi keessa teenye akka nuti yaannutti innis yaada achi wanni inni as barreessu wanni inni godhu hundumtiyyuu akka kanaati yoo ta'e inniyyuu bu'aa nuun buusu nutu waa isarraan barbaannu jechuudha. Kanaaf biyyi inni keessa jiru dimokiraatiin dhugaan maal akka ta'e hundumaa sana baruudha qaba. Bilisummaan mi'aan ishee maal akka fakkaattu baruudha qaba. Kanaaf immoo wareegama kana barbaaddi. Nuti wareegamuu jirra. Inni immoo waan nuti ittiin wareegamni sana waa buusuu qaba. Kanaaf wanti amma adeemaa jiru kuni akka sabaatti wal nu taasisee jira. Sabni biyya keessaa dhiiga dhangalaasuu jira. Inni diidaa ammoo waan qabuun waa barreessuu haa ta'u, dhaqee waa dubbachuun haa ta'u, waa buusuun haa ta'u itti haa birmatu dhaamsi kiyya isa diida jiru kana. Inni biyya keessa jiru immoo wal ta'ee waan barbaadu iddoo gahuu qabu hanga gahutti qabsoosaa waraana bilisummaa Oromoo waliinis dhaabbatee haa ta'u akka ofiisaa dhaabbatee jiruttis haa ta'u waan finiinsu finiinsee tulluu ishii irra yaabbachuuf deemaa jirru fiintee irraa hanga baanutti itti haa adeemnuuni dhaamsa kiyyaa kanuman qabaan. Dhugaadhumatti gaajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa
Jaalkumsaa Dirribaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoomfadhaa. Yeroo keef dhaamsa kee hundumaaf galanni kee bilisummaa ta'uu gara fuulduraatti sitti deebinee si odeeffannee sagalee kee uummata Oromoo dhageessifnaa. Kanarraa foorii buli. Ayyee fayyaa ta'e.